Akkam jirtu Azaalam Taaddasaati oduu ispoortii gaggabaaboo har'aan isinitti hima. Liverpool taphataa cimaa sarara fuula duraa tokko mallatteessuuf akka jedhu dhaga'amee jira. Alexander Isak hidda dhaloota Eertiraa kan qabuu fi lammii Sweden kan ta'e amma immoo Newcastle keessa taphataa kan jiru gatii riikardii ta'e mallatteessuuf akka jedhu dhaga'amee jira. Isak bara darbe galchiiwwan 23 Premier League keessatti qofa lakkoofsuunsaa ni beekama. Liverpool immoo taphataa sarara fuula duraa lakkoofsa 9 taphatu jabaa waan hin qabneef taphataa kana gatii riikardii kilabichaa ta'eetiin mallatteessuudhaatiif jedha. Kalees gara paawundii miiliyoona 120 Newcastleif dhiyeessanii jiru. Kun immoo Newcastle gatii kanaatiin taphataa jabaa kamiyyuu gurguree hin beeku. Isak bara 2022 ture kan Real Sociedad La Liga keessaati gatii riikardii Newcastle ta'e paawundii miiliyoona 62 ta'uutiin gara Newcastle kan inni deeme. Kanaaf Liverpool taphataa kan argachuunsaa waan oolu miti. Akka eeggataatti immoo taphataa lammii Faransaay ta'ee fi umuriin isaa waggaa 23 ta'e Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt German Bundesliga keessaa jechuudha mallatteessuuf akka karoora lammaffaatti qabatanii jiru. Haa ta'u malee Newcastle taphataa kana mallatteessuuf kalees gara paawundii miiliyoona 70 dhiyeessee jira. Kana jechuun Newcastle taphataa kanaaf gara paawundii miiliyoona 70 kan dhiyeessu yoo ta'e Isakiin gatii riikardii guddaa ta'een gurguruun isaanii waan hafu miti ergaa jedhus akka qabu gabaasonni adda addaa ni agarsiisu. Isak gara Liverpool kan deemu yoo ta'e Hugo Ekitike gara Newcastle deemuunsaa waan hafu miti jechuudha. Kanaaf bakka deeggojoota balaa konkolaataatiin kan dhaban akkasumas immoo Darwin Nunes kilabicha keessaatiin waan ba'uuf Liverpool taphataa jabaa kana osoo dorgommiin Premier League jalqabeen harka isaa keessa galfachuunsaa waan oolu miti jedhamaa jira. Oduu ispoortii biraatiin Manchester United rakkoo hamaa keessa galee jira. Taphattoota hin barbaadamne 5 Rashford, Anthony, Sancho, Garnacho, Malaysia kilabicha keessa akka ba'aniif ergaa isaa dabarsee jira. Haa ta'u malee taphattoota kana kilabni barbaadu haga ammaatti hin argamne. Sanchoof paawundii miiliyoona 8 kaffalaa jedhe Juventus baay'ee xiqqaadha jechuudha. United taphataa kanaaf paawundii miiliyoona 70 ol kaffaluun ture gara kilabichaatti kan fide. Rashford immoo Barcelona yookaan Bayern Munich gala jedhamee eegama. Kilaboonni lamaan iyyuu haga ammaatti fedhaa argisiisanii malee gatii sirrii ta'e hin dhiyeessine. Kanaaf United taphattoota kana gurguree maallaqa barbaadu argachuu hin dandeenye miindaa gurguddaa waan argataniif immoo taphattoota kanas obbaafachuu hin dandeenye. Yaada Rashford torbanitti paawundii 300 ol argata. Akkasumas Antoniin gara 250 ol argata. Garnacho miindaa guddaa qaba. Sanchonis akkasuma 250 ol argata. Taphattoota kana yoo gurgure yookaan obbaafate malee immoo taphattoota haaraa mallatteessuu hin dandeenye. Maatiyaas Kuunaa paawundii miiliyoona 62.3dhaan Wolves irraa mallatteessanii jiru. Haga ammaatti Bryan Mbeumoon gara kilabichaa dhufa jedhamee eegamus hin milkoofne. Kanaaf United bara dhufus rakkoo keessa galuunsaa waan oolu miti kan jedhamaafii jiru. Arsenaal immoo jijjiirraa taphattoota irratti ciminaan hirmaataa jira. Bara kana taphattoota jajjaboo mallatteessisee jira kan akka Zubimendi fa'aa kaasuun ni danda'ama. Sarara gidduurra kan taphatanii akkasumas immoo ittisarra kan jiru Masquera kan jedhamu mallatteessuudhaaf waliigalteerra ga'ee jira. Christian Norgard sarara gidduurra akkasuma mallatteessisee jira. Sarara fuula duraa irratti rakkoo guddaa kan qabu furachuuf immoo Gyökeres Sporting Lisbon irraa mallatteessuuf waliigaltee dhumaarra gahaa jiru. Taphataan kun Arsenaal galuunsaa dhibba keessaa parsantaa 98 ta'uu ni danda'a. Kilaboonni lamaan Londonitti kadeessa mariirra turanii haala ittiin kaffaltiin kun raawwatu irratti dubbataa jiru malee taphatichi Arsenaal galuunsaa waan oolu miti. Odeeffannoon ispoortii jajjaboo har'aaf qaban isaan kanneen nagaan oola.